akkam jirtu jaalattoonni fi hordoftoonni Moojaa Vlog akkasii yaadu isinis na yaaddu jedhee qophiiwwan hawwatoo fi babbareedoo ta'an isiniif qabee dhufeera. Isinis YouTube koo kana like, share, subscribe, comment gochuudhaan akka na jajjabeestan isiniin jecha gara qophiiwwan hawwatoo fi babbareedoo keenyaa isin qabeen deema. Hanga dhumaattiin hordofaa. Kan hin jalqaba irratti isiniif qabee dhufeeru biyyoota Afrikaa umrii dheeraa lakkoofsan 5 sadarkaadhaan umrii dheeraa lakkoofsuudhaan sadarkaa 5ffaa irratti kan argamtu Morookoodha. Umrii dheeraa lakkoofsuudhaan sadarkaa 4ffaa irratti kan argamtu Suudaan sadarkaa 4ffaa irratti argamti. Umrii dheeraa lakkoofsuudhaan sadarkaa 3ffaa irratti kan argamtu Laayiberiyaadha. Sadarkaa 2ffaa irratti umrii dheeraa lakkoofsuudhaan kan argamtu Itiyoophiyaan sadarkaa 2ffaa irratti argamti. Sadarkaa 1ffaa irratti kan argamtu umrii dheeraa lakkoofsuudhaan Ijipti sadarkaa 1ffaa irratti argamti. Isatti aanutti dabarraa biyyoota akka Afrikaatti dubaroota babbareedoo qaban 5 sadarkaa babbareedoo qabaachuudhaan Naayijeeriyaan sadarkaa 5ffaa irratti argamti. Kan sadarkaa 4ffaa irratti dubaroota babbareedoo qabaachuudhaan Itiyoophiyaan sadarkaa 4ffaa irratti argamti. Dubaroota babbareedoo qabaachuudhaan kan sadaffaa irra jirtu dubaroota babbareedoo qabaachuudhaan Saawuz Afrikaan sadaffaa irra jirti. Kan lammaffaa irra jirtu dubaroota babbareedoo qabaachuudhaan Zimbaabuween lammaffaa irra jirti. Kan tokkoffaa irra jirtu dubaroota babbareedoo qabaachuudhaan Ijipti tokkoffaa irra jirti yookaan Gibsi tokkoffaa irra jirti. Sadaffaa irratti isiniif qabnee dhiyaanneerru biyyoota akka Afrikaatti raayyaa ittisa guddaa qaban 5ffaa irra kan jirtu Itoophiyaadha. Kan 4ffaa irratti argamtu raayyaa ittisa biyyaa guddaa qabaachuudhaan Naayijeeriyaan sadarkaa 4ffaa irra argamti. Sadarkaa 3ffaa irratti raayyaa ittisa biyyaa guddaa qabaachuudhaan Saawuz Afrikaan sadaffaa irra jirti. Lammaffaa irratti raayyaa ittisa guddaa qabaachuudhaan Naayijeeriyaan lammaffaa irra jirti. Tokkoffaa irratti raayyaa ittisa biyyaa guddaa qabaachuudhaan Ijipti yookaan Gibsi tokkoffaa irratti argamti. Biyyoota Afrikaa dhiheessii bobaa olaanaa qaban 5 sadarkaadhaan olaanaa dhiheessuudhaan sadarkaa 5ffaa irratti kan argamtu Gaaboonii sadarkaa 4ffaa irratti bobaa olaanaa dhiheessuudhaan Ikwaatooriyaal Giniin sadarkaa 4ffaa irratti argamti. Sadarkaa 3ffaa irratti bobaa olaanaa dhiheessuudhaan Riippaabilik oof Koongoon sadarkaa 3ffaa irratti argamti. Sadarkaa 2ffaa irratti bobaa olaanaa dhiheessuudhaan Angoolaan sadarkaa 2ffaa irratti argamti. Sadarkaa 1ffaa irratti bobaa olaanaa dhiheessuudhaan Naayijeeriyaan sadarkaa 1ffaa irratti argamti. Qophiin har'a isiniif qabee dhiyaadheeru kana fakkaata. Wanta na dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jechaati. Yerootti aanu wantoota haaraa ta'anii fi wantoota hin dhagahin isiniif qabnee dhiyaannaa. YouTube kana like, share, subscribe gochuun nu jajjabeessaa.